Attam oltan kabajamtoota dhaggeeffatootaa fi daawwattoota keenyaa kanneen jala bultii waggaa haaraa bara 2022 kabajaa jirtaniif bagattiin siin ga'een jedha. Oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutarees ergaa waggaa haaraa dabarsaniin weerara dhukkuba COVID-19 jijjiirama qilleensaa fi haala badii geessisan kanneen biroon addunyaan waggaa guutuu rakkataa turte gara daandii bayyanachiisuutti deebisuuf addunyaa marti tokkummaa haa qabaannu jechuun gaafataniiru. Hegeree fooyyee qabaachuuf waan barbaachisu kan ibsan Guutarees waan hamaa bara 2021 keessa ta'es xiqqeessuu yookaan jal'isuu hin feene. Welcomes 2022 with our hopes for the future being tested. By deepening poverty and worsening inequality. Addunyaan bara haaraa 2022 ennaa simattu egeree keessatti qoramsa akka jiru abdachaa ta'a. Kunis hiyyuma jabaa ta'ee fi walqixxummaan ilaalamuu dhabuun hammaachuu isaa, talaalliin farra COVID-19 walqixxee raabsamuu dhabuu isaa, jijjiirama haala qilleensaa ittisuu fi waadaan seename fiixaan ba'uu dhabuu isaan walitti bu'iinsaa fi addaan wal qooduu gaggeeffamaa jiru. Akkasumas odeeffannoo sirriin taane facaasuun rakkoowwan jiranii wajjin. Bara haaraa seenu 2022 keessa rakkoolee kana keessaa bayyanachuuf tooftaa barbaachisan Guutarees ibsanii jiru. Kunis nama hundumaaf tallaalii farra dhukkuba COVID waliin ga'uuf karoora baasuun weerara dhukkubichaa keessaa akka nama baasu. Diinagdee bayyanachiisuuf biyyoonni dureeyyiin biyyootii guddataa jiran deeggaruun maallaqaa fi investimentiin bira dhaabatanii liqaa irraa qaban dhiisuu fi akka qaban walitti bu'iinsa keessaa ba'uuf hafuura haaraan marii gaggeessanii falmii jiru furanii araara buusuu akkasumas jedhan addunyaa keenya kanaaf waadaa jijjiirama qilleensaa ittisuuf seename bal'inaaf ariitii rakkoo mudateetiin wal simsiisanii kennuudha jedhaniiru. Yeroo rakkoo guddaan mudatu carraa guddaanis akka banamuuf karaa saaqaa ka jedhan Guutarees biyyoonni hundumtuu bu'aa uummata isaaniif jecha walitti dhufanii tokkummaa akka qabaatan gaafataniiru. Dhumarrattis Guutarees hunduma keessaniif waggaan haaraa kan gammachuuf nagaa isiniif haa ta'u jechuudhaan hawwii isaanii ibsaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa fi kanneen biyya alaa hidda dhalata Itoophiyaa qaban kuma hedduun Finfinnee seenuu jalqabuu isaanii ibsamee jira. Kunis mootummaan gaaffii dhiyeesseef deebii kennaniin ta'uun ibsamee jira. Umriin isaa 36 ta'uu fi Columbus Ohio keessa akka jiraatu ka dubbatu Koorsoo Kooji akka jedhetti hiriyoota koo waggaa dheeraaf biyya alaa keessa turanii fi tokkummaa Itoophiyaatti amanan hin qaba. Kanaaf isaan waliin deemaa jirra jedheera. Hoogganoonni Itoophiyaa miseensonni daasporaa miliyoona 1 gara biyya ofiitti dhufanii ayyaana qillee kaasee hanga ayyaana cuuphaatti kabajuu abdii jedhu qaban. Baatii Sadaasa darbe waamicha kana ka dhiyeessan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed kibxata darbe daawwattoota daasporaa ergaa tiwutarii irratti barreessaniin simatanii jiru. Obboloonni koo dhiiraaf durbaa kanneen afeerraa dhiyaateen gara biyya ofii dhuftanii lammummaa keessan agarsiiftan baga nagaan dhuftan jedhaniiru. Waamichi kun ka dhiyaates biyyoonni akka Ameerikaa, Faransaayii, Jarmanii fi Tarkii baatii tokko dura lammiiwwan isaanii akka Itoophiyaa keessaa ba'an ega gaafatanii booda. Kunis walwaraansa humnootii federaalaa fi hidhattoota adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti gaggeeffamaa ture Finfinnee dhaqqabaa sodaa jedhuun ture. Pireezidaantiin mana murtii waliigalaa ka bulchiisa naannoo Amaaraa obbo Abbuyee Kaasaawun akka jedhanitti humni weeraraa Tigraay ittiin jedhan godinaalee 8 naannoo sana keessaa to'atee yeroo turetti manneen murtii 61 guutummaatti barbadeessuu isaa ibsan. Kanaafis jecha qabeenyaan qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 40tti tilmaamamu barbadaa'uusaa galmeelee yakkaa manni murtii ilaalaa ture dhabamuu isaanii ibsanii mala adda addaa gargaaramuun hojiin galmeelee kana barbaadu gaggeeffamaa jira jedhan. Kana malees biyyoota rakkoo wal fakkaataan isaan mudateerraa muuxannoo fudhachuuf karoorri jiraachuu ibsaniiru. Baatilee hedduuf bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti addaan citee ka ture tajaajilli murtii haqaa kennu naannolee wal waraansi gaggeeffamaa tures dabalatee jalqabamuusaa ibsaniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaaw Baahirdaar irraa gabaasteetti. Humnootiin nageenyaa kan Sudaan kamisa kaleessaa uummata 10,000 hedduu mormiif ba'e keessaa rasaasaan 4 ajjeesuu isaanii maddeen wal'aansa fayyaa beeksisanii jiru.
kunis bulchiinsa waraana biyyattii irratti mormiin akka hin kaane ittisuuf jecha hidhaa humnootiin nageenyaa gaggeessanii fi quunnamtii jiru dhaabbachuu mormuun kanneen hiriiran ta'uu maddeen kun beeksisaniiru. Waraanni Sudaan baatii onkololeessa darbee kaasee aangoo qabate as qabsaa'onni deemokiraasii deeggaran daandilee irratti mormii gaggeessan itti fufanii jiru. Hiriirtota irratti tarkaanfii fudhatame kun hanga ammaatti yoo xiqqaate lubbuun namoota 52 galaafateera ka jedhu koreen walamni kan doktoroota Sudaan ofii isaayyuu qaama sochii deemokiraasiif gaggeeffamu kanaa ta'uun beekamee jira. Humnootiin nageenyaa kamisa kaleessaa Omdurmaan keessatti namoota 4 rasaasaan ennaa ajjeesan kurna hedduu madeessu koreen kun ibsee jira. Kun sagalee Ameerikaati. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden kamisa kaleessaa gita isaanii kan Raashiyaa Vilaadimir Puutiin waliin bilbilaan daqiiqaa 50 yeroo dubbatanitti Raashiyaan muddamsa Yuukireen waliin qabdu gad qabuu qabdi jechuudhaan gaafachuu isaanii Waayit Haawus beeksisee jira. Garuu pireezidaantii Puutiin waa'ee waraana isaanii naannoo daangaa Yuukireen irratti hedduminaan qubachiisan sana kan ilaaleen waadaa qabatamaa hin seenne jechuun aangawaa gameessi bulchiisa jiru dubbatanii jiru. Raashiyaan kana dabartee Yuukireenii weerarti taanaan Yuunaayitid Isteetsiif waltaatonni ishee akkasumas michoonni ishee deebii murteessaa ta'e kennu jechuudhaan Baayiden ifatti Puutinitti himuu isaanii itti gaafatamtuun pireesii Waayit Haawus Jeen Saakii ibsaniiru. Aangawaan sadarkaa olaanaa masaraa Kireemlin kan Raashiyaa oduu gabaasotaaf akka ibsanitti yoo Raashiyaan Yuukireenii weerarti Ameerikaaf waltaatonni ishee uggura diinagdee jabaa kan irra kaa'uuf jiran ta'uu Baayiden Puutiniin akeekkachiisaniiru jedhan. Puutiin gama isaaniin akeekkachiisa kennaniin tarkaanfii akkasii fudhachuun hariiroo biyyootii lameen gidduu guutummaatti mancaasu malaa jedhaniiru. Biyyoonni lameen baatii amajjii borseenu gaafa 10 marii sadarkaa 3 qabu gaggeessuuf karoorri akka jiru Jeen Saakii ibsaniiru. Marii gaggeeffamuuf jiru irratti fooyya'insi gaariin kan argamu muddamsa jiru hammeessuu mannaa laaffisuun yoo jiraate qofa jechuun Baayiden dubbachuu isaanii Saakiin itti dabalanii ibsanii jiran.